Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu lola Israa'elii fi Hamaas Filisxiin gidduutti gaggeeffamaa jiru isiniif qabannee dhufnee jirra. Mangalumatti nu wajjin turaa. Laayikii fi sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jecha amma karuma oduu teenyarra qabannetti isin dabarsina. Gareen Filisxiin Hamaas attamiin funyaan Israa'el jalatti leenjisuun humna cimaa ijaarrachuu danda'e? Gareen Filisxiin 5 erga bara 2020 asitti leenjiiwwan loltummaa fudhachaa turan haleellaa onkololeessa 7 Israa'el irratti raawwatametti akka hirmaatan xiinxalaan BBC mul'iseera. Gareen kun Gaazaa keessatti ulaa lafa jalaa dhiyeenya daangaa Israa'el irraa kiiloomeetira 1 irratti qopheesse kan yeroo haleellaa sana dhimma itti bahame karaa miidiyaa hawaasummaa qoodee ture. Yeroo shaakalaa kanattis namootaan ukkaamsanii butuu, haleellaa tasaa raawwachuu fi waraana Israa'el rifaasisuu irratti hojjechaa ture. Gochi akkasii kan haleellaa onkololeessa 7 dura hanga guyyaa 25 hafuutti itti Hamaas hidhattoota Gaazaa keessatti tokkoomsuun waraana cimaa irra haleellaa naasisaa Israa'el irratti raawwatu qaxanicha gara waraanaatti seensisee walitti qabeera. Mallattoo tokkummaa. Muddee 29 bara 2020 hoogganaan waliigalaa Hamaas Ismaa'il Haniyyee maqaa iccitaawaa gartuuwwan ciccimoo 4 moggaafaman keessaa tokko ifoomsan. Gareewwan hidhatan Gaazaa keessatti bakka bakkatti qoodamanii turan ergaa cimaa fi mallattoo tokkummaa kan kaa'e. Gareewwan Gaazaa keessatti hidhatan socho'an turan keessaa cimaa kan ta'e Hamaas humnoota Filisxeem keessatti hidhatanii socho'an turan 10 ta'an bakka tokkotti fiduun kutaa Opereeshinii Waloo jechuun qindeesse. Caaseffamni kunis bara 2018 kan bu'uureffame yoo ta'u humnootaan Gaazaa keessatti hidhatanii socho'an ajaja giddu galeessaa tokko jala galchuuf bara 2018 dura Hamaas karaa ifa ta'een garee Palestiiniyaan Islaamic Jihaad yookiin PIJ jedhamanii fi Hamaasitti aanee garee hidhataa cimaa ta'e waliin qindoomina uumee ture. Gareen PIJ kunis akkuma Hamaas UK dabalatee biyyoota biroo shororkeessaa jechuun kan farrajamedha. Hamaas saniin durallee gartuuwwan hidhatan biroo cinaa hiriiruun lola gargaaraa haalli bara 2020 garuu gartummaa Filisxeem keessatti tokkummaa waloo jabeeffachuu jiraachuun pirooppaagaandaa guddoo kan uumedha. Hoogganaan Hamaas waliigalteen jalqabaa gartuuwwan hidhatan qindoomuun uuman kun qophaa'ummaa fuulla'aa gartuuwwan hidhatan gidduutti jechuun ibsan. BBC'n garee PIJ dabalatee gareen hidhattoota 10 Hamaas cinaa hiriiruun shaakala gochaa wayita turan kan mul'isu ragaa teelegiraamii irraa qoodame argateera. Haleellaa onkololeessa 7 Israa'el irratti raawwatame hordofees gareewwan kana keessaa 5 karaa viidiyootiin haleellaa kanatti hirmaachuu yoo himan 3 ammoo ergaa barreeffama teelegiraamii irratti qoodameen haleellaa kanatti hirmaachuu ibsan. Gaheen gartuuwwan kunneenii ifatti mul'achuu kan eegale Hamaas dubartootaa fi daa'imman haleellaa onkololeessa 7 irratti butee fudhate akka gadhiisu dhiibbaan erga cimaa dhufeen booda gartuuwwan 3 PIJ Birgeediin Mujaahidiin fi Al-Naasir Salaadiin haleellaa sanarratti namoota sabskiraayib godhuudhaan ukkaamsamanii fudhatan.